kanarraa waan baay'ee barattu jedheetiin abdii qaba. Sababni isaa gaaffii hedduu keessaniiti waan ta'eef garuu waan tokko adda baafachuuf dirqama jalqabaa fi xumura isaa beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo tuqxanii akka irraa hin dabarre wanta isin fayyadu as keessattis argachuu yookaan immoo wanta inni itti fayyadamu dirqama isinillee itti fayyadamaa jechuu miti. Kan koo rifeensi koo amala biraa qaba, kan keessan immoo kan biraa ta'uu danda'a. Namoonni tokko tokko yaada faallaa koomentii irratti yeroo barreessitanii waan hin arguufi kanaafuu viidiyoo jalqabaa hanga xumuraatti daawwachuun wanta isin fayyaduuf isin hin fayyadne yookaan dogoggora isin gootanillee adda baastanii beekuu dandeessu jechuufi viidiyoo kana laayik gochuun eegala. Nageenyi waaqayyo bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii daawwattoota koo ani nagaa kooti. Har'allee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Haaraa taatanii gara mana kanaa warri dhufuutti jirtanii sabiskiraayib gochuun akkuma maleeffatamee erga misees taatanii viidiyoo jaallattan laayik sheerii yaada keessan koomentii irratti barreessuun wajjiniin fuulduratti deemnaa jechuufi egaa akkuma asirratti argaa jirtanii gaaffiin hedduu keessanii dibata itti fayyadamtu seera qabeessaan nutti agarsiisi yookaan maqaa sanuu barreessii jettanii jirtu. Seensarra isinii kaa'ee jira jechuudha. Baay'ee viidiyoo kana viidiyoo guyyaa 3 dura gadhiise irratti kan hin kute yookaan kan cite jechuudha. Viidiyoon sun gaafa sanatti dheerate kanaafuu gaggabaabsee viidiyoo waraabaatti jiraayyuu irraa kutee hambisee jechuudha. Rifeensa koo erga miicee ka'ee booddee immoo dibata akkamitti akka inni itti fayyadamu yookaan akkam akkan godhu viidiyoo kana keessa guutuu isaa argattu jechuudha. Dibata asirratti agarsiisaa jirullee egaa akka isinitti mul'atu yookaan ifa isiniif ta'e dheetii yaada hagan danda'e yaaleera. Akkuma arguutti jirtanii wanta kana sadan arfan kana jechuudha kan inni itti fayyadamaa jiru. Gosa kanas warri qabdan gosa biraas qabaachuu dandeessu. Garuu qibaatii fasaashii fi qibaatii dhoqqee yookaan ciqaa ta'e dirqama itti maktanii itti fayyadamuun dirqama. Sababni isaa nuti rifeensi keenya uumamaan caccabaata waan ta'eef fasaashii qofti nu fayyadu jechuudha. Maaliif rifeensa caccabsa waan ta'eef yookaan immoo rifeensa keenya miidha waan ta'eef isaan kana keessaa naanii baay'ee kan na fayyade yookaan kan yeroo baay'ee irra deebiitiin itti fayyadamaa jiru baaziliiniidha. Akkasuma kokonaatii irraa kan hojjetame jechuudha. Argitanii jirtu jalqaba viidiyoo irratti seeraan kan daawwattanidha yoo ta'e isinillee akkasiin faayidaa irraa argattanii guutummaa guutuutti ittiin amanaa jechuudha. Yeroo dheeraaf kan inni itti fayyadame viidiyoo kana gadii jirullee deemtanii kan daawwattanidha yoo ta'e dibatan itti fayyadamu kanuma yerootti dibata jijjiiru jechuun guutummaa guutuutti rifeensa namarraa miidha yookaan rifeensa namarraa harcaasaa jechuudha. Garuu dursa wanta rifeensa keessaniif ta'uuf hin taane adda baastanii beektan taana gosuma qibaatii rifeensa keessaniif ta'u san irra deddeebitanii yoo itti fayyadamtan rakkoon qabu jechuudha. Qibaatii yookaan dibanni rifeensaaf ta'u uffata yookiin wanta kophee biraa miti waan ta'eef jijjiiruu ganama jijjiiruun saantima ofiillee qisaasessee akkasumallee rifeensa ofii namarraatii miidhaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee irra deddeebitiin kanan bitadhuanii noormaalii suuqii noormaalii irra deemee kan argu faarmaasii irrallee miti baay'ee kanan bitee itti fayyadamaa jiru jechuudha. Suuqii noormaalii deemeetiin achirraa bitee itti fayyadamaa jechuudha. Wanta kana baatikaa fi qullubbii adiirraa kan hojjetame jechuudha. Qibaatiin kun iskiriinshoot godhatanillee kaafachuu dandeessu. Akkasuma baaziliinii kanallee namni hin beekne jira jedheen yaadu. Baaziliiniinis rifeensa addarraa dhumee fi akkasuma nyaara bareechuu yookaan immoo baallee ijaallee bareechuu fi baay'ee tokko bareeda jechuudha. Nufi itti fayyadamaa waan hin jiru qabatamaatiin waan hin arge jechuudha. Iyyoo tokko hedduu bakka hojii bakka waan tokkotti kan wal arginu hedduu isaaniif sheer godhee itti fayyadamanii faayidaa isaarraa kan argatanii baay'ee kan itti gammadan hedduun isaanii jiru jechuudha. Kanaaf isinillee akkasuma yoo isinii ta'e itti fayyadamuu dandeessu. Kun yoo isiniin taane immoo siisteema biraatti fayyadamtanii rifeensa keessan kunuunfachuu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma asitti argaa jirtanii kunoo ishee kana qodaa duwwaattiin batiikaa fi qullubbii adiirraa kan hojjetame sana walitti makeeni akka kanatti fayyadamaa jira. Safooda baaziliinii kokonaatii sirriitti ifa isinii ta'a jedhee yaada. Rifeensa kun miicee erga miicee boodadha. Guyyaa 2-3 duratti kan gadhiise viidiyoo sanarraa kan citee jechuudha. Viidiyoon kun erga miicee boodammoo maal goota warri jettanii ka gaafa isinitti hin taane kun erga miicee boodammoo jechuudha. Erga miicee boodammoo dibata haala kanaatiin itti dibee qassedhee masaajii gochaa walirraa hiree yeroo itti kenneeni jechuudha. Isa kana haala kanaatiin filaa jechuudha. Ani yeroo rifeensa koo miicee erga miicee xumuree booddee hunduma isaa ergan filee xumuree boodan deebisee hojjetadha malee isaa filaa
dibatatti dibaa ofirratti hojjechuu osoo hin taane na fila jechuudha. Amma hundasaa haga xumuraatti filee ergan xumuree booda dhumarra kan hin hojjetadhu. Isinillee siistama kanatti kan fayyadamtanidha yoo ta'e baay'ee tokko faayidaa qaba rifeensa keenyaa fi rifeensa keenya wal'aana. Akka nu jalaa hin ciccinne akka nu jalaa hin caccabne maaliin taaneef nu gargaara. By the way guys, yeroon viidiyoo waraabuu dudubbachaa viidiyoo waraabuu hin dandeenye sababni isaayyuu sagalee hin qabu jechuudha. Sagaleen badaa hin dhaga'amuufin viidiyoo erga waraabee irratti sagalee waraabaa. Kanaaf masmooriitu na bira jira yookaan immoo namnis na bira jira, gwaardinyaa kun na bira jirti. Ishee wajjiniin dudubbachaa mallichaa jechuudha. Kananii rifeensa filachuutti jiru. Isinillee akkasuma harka keessan lallaafistanii walirraa hirtanii rifeensa keessan kan filtanidha yoo ta'e rifeensi keessanii isinii bareedaa. Kuni kokonaatiidha. Kuni kokonaatii. Vaaziliinii. Kun immoo qibaatii fasaashii gosa lamaan amma isinitti agarsiise kana jechuudha. Gosa lamas fayyadamtanii dhiisuu dandeessu. Keessa vaaziliinii fi qibaatii qullubbii adiirraa hojjetame sana baay'een jaalladhaan isaa. Guddina rifeensaaf illee heergiroo kan jedhu achirratti barreeffamee jira. Sana immoo itti fayyadamee qabatamaatiin argeeranii jechuudha. Rifeensa fuulduraan dhumuuf illee qullubbii adii fireeshiin qibaatiin qullubbii adii baay'ee tokko bareeda. Kanaafuu isin bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Wantoota onlaayinii garaagaraarraa bitanii itti fayyadaman sana keessattuu wanta yeroo ammaa kana babal'ate ijoolleen keenya gama tiktookii wal qabsiisanii shooppii garaagaraa bananii kun akkasii sun akkasiidhaan sana gatiinsaa weddii miidhaansaa immoo aga kana jedhamee biraan ga'amu. Hedduu ijoollee hedduun argeeranii jechuudha. Koondishneerii qaba, shaamboo qaba, qibaatii waan akkas akkasii kan qabu kan birrii meeqatti baasanii bitanii ijoolleen kisaaraa keessa galanii wayii rifeensatti namni wayii saantiba isaaniitti namni kisaaraa hedduu keessa galaa jiru jechuudha. Waan akkasiirraa of qusadhaa. Mana keessan keessatti harka keessaniin hojjedhaa. Rifeensa keessan kunuunsaa isiniin jechuu fi yaa'u karaa garasii fixee gamanaan itti darbeen jira. Haala kanaatiin qassi jedhee harka haadhaa ormaas wantaan harka haadhaan hojjetachuutti jira jechuudha. Isinillee akkasuma yeroo itti kennitanii ijoolleen tokko rifeensa isaanii yeroo sirreessan bilbila haasa'u, bilbila of dura kaa'aa maal gochaa dogoggora fiigisan ofirratti guutanii rifeensi keessan sin jalaatti akka hin taane ta'aa jira malee rifeensi hin guddanne hin jiru. Isa beekuuf salphaa isa hin beekneef immoo baay'ee ulfaata yookaan immoo kennaa warra jettan of korsi kennaadha. Waa hundumaa waaqatu namaa kennaa. Haa ta'u garuu waaqni samiirraa bu'ee rifeensa keenya nurraa hin filu nuuf hin hojjetu. Gaa'is hin dogoggoriina. Utuma qabdanii warri jireenya yookaan akkaataa qabannaa wallaaltanii kisaaraa garaagaraa keessa galtanii waa hedduu abdanii jirtu jechuudha. Kan biraan immoo ijoolleen tokko biyyatti rifeensa bareedaan qaba. Garuu ergan biyyaa bahee baay'ee na jalaa dhumee warri jettanii dhugaadha isin yaada keessan nan deeggara. Maaliif mudannoo sanaan illee nan qabaa jechuudha. Adeemsa keessa waa hundaayyuutti baraa dhufe malee tokkoffaa bishaan biyya keenya biyya namaa tokko miti bishaan sun illee ashaboo of keessaa qaba. Rifeensa namarraati hurgufaa jechuudha. Akkasumallee jalqaba sana yeroon biyyaa bahu qibaatii gaafa jedhamee hagas marayyuu hin argamu ture. Akka ammaa kana miti. Fasaashii qofa yookaan dibata dhangala'aa qofa jechuudha kan inni itti fayyadamu. Akkuma argaa jirtan kunoo filee xumureetiin jira jechuudha wal geessisee qibaatii illee itti dibee haaluma argitan sanaanii suuta hidhee fuuldura baay'ee goggogee ture. Shinti beetii keessa argamee yookaan akka miicee baheenii dafeen hojjetanne hojiittan deebi'ee jechuudha. Jidduutti namni janneeyyuuni amma ergan filee xumuree booda amma kanammoo hojjechuuttan deebi'ee jira jechuudha. Ofirratti furdisee quxuxurii waan ta'e hojjetachuu fi inni kunillee rifeensa baay'ee tokko gaariidha. Ofirratti hojjetachuu baraa rifeensiin guddata abdiin kutatiinaa obsaan itti fayyadama wanti jedhamu isa kanaaf jechuudha. Dhugaa dubbachuuf anis rifeensi koo akka kanaa hin turre galata waaqayyoo haa ta'u tiriitimentii ani rifeensa kootiif godhuu fi gargaarsa waaqayyooni kana haala bareedaa haala hawwataa kanarraan gaheen jira jechuudha. Baay'een ofitti gammada. Isinillee carraa kanatti fayyadamaa isiniin jechuu fi daawwattoota koo maaliin jedhee ijoollee warra ala yeroo dhufnee erga isin rifeensi nurraa dhume warra jettanii anillee dura baay'ee tokko bakka fuulduraan na jalaa caccabee kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Duubaan immoo baay'ee tokko na jalaa cicciramee jechuudha. Kan fuuldura baay'ee dheeraa duuba ga'a malee duuba rifeensi hin jiru ture.
waan akkasiifaatu na mudatee ture. Adeemsa keessa itti baree rifeensatti qibaatii dibamullee fasaashii sana qofa yeroon fayyadamu rifeensi koo baay'ee caccabaa. Isa booda vaaziliinii kanatti makee yeroon fayyadamu jalqabutti baay'ee itti fooyya'aa dhufe. Anis itti baraan dhufe. Isa booddee rifeensaaf ta'a kan jedhamee gorfamu hundumaa mana keessatti osoo hojjedhe akkam ta'a wanti kun fayyadamuu hin fayyadu kan jedhuuni. Baay'ee ani waan mana keessatti hirmaaskii rifeensaaf faayidaa qabu jedhamee haasa'amu hojjedhu warra abashaa warran keenya jalaa miti ani kan ilaalu jechuudha. Hindoota jalaa waan akkasii jala deemin orjinaalii isaan ilaalaa jechuudha. Isa booddee isa yeroo qopheessan sana waan rifeensaaf ta'u keemikaalota dabalanuu ani immoo keemikaala sanarraa hambisee mana keessatti waan hojjedhe fayyadamuu hin fayyadu wanti kun hidhee erga nuuf amansiisee gara manaatti deebisee yeroon hojjetachuu jalqabu baay'ee na fayyade. Waan ayyaade yookaan waan ayyaaletti milkaa'een jira jechuudha. Isinillee carraan kun akka isin hin darbine. Kanaafuu ijoolleen biyya keessatti rifeensa bareeda qabna ala baane jennaan akkas nurraa ta'ee jettanii akkaataa qabannaa keessanis murteessaadha. Wantoota tokko wanti isin sirreessan jira. Akkuma jalqaba irratti jechuu yaalee nuti rifeensi keenya jajjabaata waan ta'eef dirqama qibaatii ciqaan nu barbaachisa jechuudha. Fasaashiif ciqaa walitti meeksii gootanii kan fayyadamtanidha yoo ta'e yeroo yerootti rifeensa keessaniif kunuunsa kan gootan tiriitimentii kan gootanidha yoo ta'e rifeensi ammatti hin guddanneef isin qabu kan miidhamellee wal'aanamaa kan jajjabaatellee akka filamuu fi baay'ee tokko bareedaa ta'aa isinii dhufa jechuudha. Rifeensa keessan immoo yeroo yerootti xiyyoo isaa kan irraa kukkuttanidha yoo ta'e inni kun immoo guddinni isaa akka saffisuuf nu gargaara. Egaa kan amane yaaleetu ilaalaa jechuudha. Akka jedhamtanitti kan itti fayyadamtan yoo ta'e kun dirqama hin qabu mirgadha. Fayyadamuu dhiisuus dandeessu dirqama kanatti fayyadamaa jechuu miti. Yaa'u qajeelummaa yaada gaarii wanta nu fayyaduuf nu fayyannee irraa wal qusachuu fi walii sheer gochuu waliin itti fayyadamuudha. Kaayyoon keenya waan ta'eef warri yaada faallama barreessitanii koomentii jalatti yaa'u rakkoon hin jiru. Warris immoo kanatti fayyadamaan ture baay'ee gaariidha jettanii koomentii babbareedaa barreessaa jirtanis jabeenyi keenya qajeelummaan keenya waan gaarii nu fayyadu ta'e yaadni keenya akkuma amma jirutti taafufu fuulduratti waliin deemna jechuu fi akkuma xumuruu gara xumuraatti deemaan jira jechuudha. Ofirratti yeroo baay'ee fufurdisee kanan hojjetadhu hagam ofirratti hojjeta waan itti fayyadamtu warri jettan viidiyoo keessatti tokko lamaan nan dubbadha jechuudha. Rakkoo isin gootan garuu maalidha viidiyoo jalqabaa gara xumuraatti dhaggeeffachuu kan daawwachuu dhabuu keessanii inni kun immoo isin hin miidha malee rakkoo miti. Egaa viidiyoon irra qabadhee dhufee kana fakkaata daawwattoota koo rifeensa keessan kunuunsaa ni guddataa bakka barbaadaniif akka yaaddanitti argattu garuu murteessaan isinii obsaan tiriitimentii kan gootanii mana keessatti waan jedhamee seera qabeessanii kan qopheessitanii rifeensa keessanitti gootan dibattanii yoo ta'e rifeensi yeroo gabaabaa keessatti guddachuu jijjiiramuu akka qabu jala murii isinitti machuudha. Akka nama tokko akka nama fayyadamee argee yookaan itti fayyadamaa jirutti waan itti namanuufi kanarra ga'ee jira. Viidiyoon isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biroo nagaa walitti deebinutti viidiyoo kana laayikii sheer gochuu yaada keessan irratti koomentii barreessuun akkasumallee sabiskiraayibii keenya 10,000 haa gallu dhumni isaa kana fakkaata. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuu kana baay'ee natti tola. Egaa si waan jettan hin beeku akka kanatti zanaafataa jechuu dandeessu. Dubartiin mataan maqaan gadi baateedha. Oromoon gaafa mammaakuu carraan kun akka isiniin dabarre isinis waan yaaddan waan yaaltan waan itti fayyadamtanitti akka gammadanii akka isin milkooftanii abdiin qaba. Egaa kun akka kanatti zanaafataa jechuutti jira. Haga ammaatti waan na wajjin turtanii fi baay'ee galatooma. Viidiyoo kanatti aanee jirullee gadi buutanii kan daawwattan yoo ta'e baay'ee isin fayyada. Kana fakkaata nagaan naaf tura.